Maallaqatti argachuu dandeessa yookaan kooyinii itti funaannachuu dandeessa. Kutaa lammaffaa barnoota kutaa lammaffaadha kun egaa Poppo Live irraa akkaataa isin kooyinii walitti qabachuu dandeessan jechuudha. Poppo Live kana irraa akkaataa isin kooyinii walitti funaannachuu dandeessan barnoota kutaa lammaffaadha kun akkaataa akkaawuntii itti banattanu isin agarsiisan ture jechuudha. Hamma garuu asirratti akkaawuntii eega bantanii kaatanii akkaawuntii keessan verify fi eega ta'ee ka'e jechuudha. Poppo Live kana yeroo seentan akkaawuntii namoonni banattanii jirtan haala kanaa isin baasa. Gubbaa yookaan ganjallaa kana egaa kan macarashaa jirtu kaan xuxxuruu tokkoof. Kan macarashaa yeroo xuxxan gara akkaawuntii keessanii isin geessaa jira. Poppo Live kana irraa akkaawuntii kana dura eega bantanii kaatanii kooyinii asirratti safaas walitti qabachuudhaaf yookaan immoo kooyinii argachuudhaaf kooyinii kana kan isin pooyintiitti jijjiirrattan yookaan immoo doolaaratti jijjiirrattan jechuudha. Kana jechuun doolaara jechuudha. Pooyintii jechuun doolaara jechuudha. Kooyinii kana eega walitti guurtanii kaatanii doolaaratti jijjiirrattu jechuudha. Doolaaratti eega jijjiirrattanii kaatanii haga akkaataa isin keessaa baafattanus isin agarsiisa. Hamma garuu akkaawuntii verify fi eega bantanii kaatanii kaamma isin agarsiisu gaa verify akkaawuntii keessan eega ta'ee ka'ee kutaa tokkoffaa agarsiisan ture akkaawuntii haala itti verify godhattan jechuudha. Viidiyoo YouTube irra gadhiisan ture. Viidiyoo kana ganjallaan jira. Kanaaf hamma asirratti akkaawuntii keessan verify ta'uu isaas kana tuquraan ni ilaaltu. Asirra eega tuqxanii gaa face autonector kan jedhu kun right isinii ta'uu qaba jechuudha. Right haala kanaan isinii ta'ee ta'uu qaba. Kunillee lakkoofsa bilbilaa keessanii verify gochuu qabdu. Lakkoofsa bilbilaa SMS karaa WhatsApp isinii erga koodii. Haala kanaan verify fi eega gootanii kaatanii haala kamiin akka isin kooyinii walitti qabachuu dandeessan. Kooyinii kana haala itti isin walitti guurrachuu dandeessan jechuudha. Kooyinii walitti guuruun duratti gaa kooyinii walitti qabachuudhaaf gaa bakka kana kooyinii godhachuudhaaf mallattooleen jahan kunillee faayidaa qabu. Jahanuu hundaallee kun gaa verify gootanuu fi kan namaaf share gootanuu fi rewardii ka kooyinii itti funaannattanudha. Garuu kooyinii funaannachuu hundatti gaa ejent ID guutuu qabdu. Waa'ee appilikeeshinii karaa akka inni maallaqa kafalu eenyurraa akka barattan yookaan immoo nama isin ibse ID isaa guutuu qabdu jechuudha. ID kan koskiriin isin barreessa bakka duwwaa takka isin agarsiisa gad dhufuudhaan gaa maay ejent ka jedhaa tuquudhaan bakka kana tuquudhaan gaa bakka mallattoo xiyyaa tuquudhaan bakka duwwaa isin booka awwalaa kanatti ID yookaan lakkoofsa iskiriin isin barreessa kana erna quudhaan risiit yookaan immoo seef ka jettu tuquudhaan dudduubatti deebitu jechuudha. ID kooti isinillee ID ni qabdu jechuudha. Kun waa takka rakkoon qabu eenyummaa appii akka inni kafalu namarraa barattan sana ID isaa jechuudha. Kana lakkoofsi kun akka appilikeeshiniin kafalu nama irraa barattan jechuudha. Dudduubatti ni deebitu eega seef gootanii riwardii seenuudhaan kooyinii irraa argattan riwardii kana jechuudha. Riwardii kan jedhu kana yeroo tuqxan kooyinii haala kamiin keessin guuruu qabda walitti kooyinii walitti qabachuu qabdu jechuudha. Kooyinii kana gaa waa takka isin waan isin rakkisuu miti asirratti kooyinii karaa isin walitti qabachuu qabdan inni faayidaa guddaa qabu kan isin gochuudhaaf yookaan immoo dagachuu hin qabne asirratti kanneen sadan jechuudha. Invaayitiin asirratti ni jira. Asirratti invaayit jechuun nama gaabbazu yookaan immoo appii kana akka namni itti fayyadamu namaaf himuu jechuudha. Appilikeeshinii kana sababa keessanii namni karaa isin akkasiin namaa himtanii yoo dhufe appii kanatti fayyadamee doolaara 14 argachuu dandeessu jechuudha. Torbii takka yookaan immoo guyyaa muraasa keessa guyyaa 5 yookaan guyyaa 6 keessa osoo guyyaa 5-6 keessatti namtichi dhufee seene sun seenee itti fayyadamuu yoo eegalee doolaara 14 isinii kafalaa jechuudha. Goo bakka jettu kana yeroo tuqxanu haala kamiin keessin nama gaabbazuu dandeessa yookaan immoo nama biraa akka inni itti fayyadamu namaa erguu dandeessanu asirratti achirra bakka goosana yeroo tuqxanu gaa asirratti invite now kan jedhu ni jira. Bakka invite now jedhu kaa tuquudhaan liinkii asirratti gaa haala kanaan invite now eegu tuqxanii kanneen arfan keessaa tokko ni fudhattu kan barbaadan jechuudha. Kaawwalaa fudhattanis kana fudhattanu tokkuma jechuudha. Kaawwalaa fudhattanis share bakka jettu mallattoo kan ni tuqxu. Bakka mallattoo kana yeroo tuqxanutti koodii ganjallaa kaa dhufuudhaan kooppii ni godhattu jechuudha. Koodii kana eega kooppii godhattanii gaa karaa telegiraamaa karaa waasappii akkasuma karaa tiktookii adda addaa yuutuubii adda addaa karaa qabdan hundarrattu namaaf sheerii gootu liinkii sana jechuudha. Liinkii sana seenee namni yoo appii kana banatee itti fayyadame guyyaa muraasa keessatti jechuudha namoota 10 ol yoo akka sababa keessaniitti namni dhufee doolaara 14 isinii kafalaa jechuudha. Asirratti doolaara 14 isinii kennaa jechuudha appilikeeshiniin kun. Kunillee haala kanaan kanneen sadan keessaa yoo kan isin argachuu dandeessan guyyaa guyyaan kana nama affeeruu yookaan liinkii namaa erguu isin jira. Sababa keessanii akka namni dhufee itti fayyadamu namaaf immoo yookaan godinyaa isin bukkee jiru liinkii kana invite gootanii axxanii telegiraamarraa ergitanii fi namtichi sun daawuloodii godhatee akka amma isin ergennaan dhuftan kanatti namni yoo dhufee itti fayyadamee kooyinii ergattu jechuudha. Inni lammaffaan asirratti VIP dial kan jedhu VIP dial riwardiin kun egaa VIP yoo tuqxan geemiidha. Kunillee geemiidhaanis sun darajaan eega kooyinii argachuu dandeessanii profaayilii keessan gara guddifachuutti profaayiliin keessan gara guddachuu yookaan immoo profaayiliin keessan guddataa dhufee asirratti kan inni isin agarsiisa. Kana booda geemiidha haala itti taphattan yookaan itti argachuu dandeessanu. Gaafa isin galmooftanii akkaawuntii galmooftanii kooyinii argachuu eegaltan isin agarsiisa. Kana inni faayidaa guddaa qabu guyyuu yookaan immoo hamma saammaa argachuu dandeessan isa macarashaa kana sadeessaa kana hamma saammaa osuma bantanii akkaawuntii verify godhatanii kooyinii karaalee itti isin walitti qabachuu qabdanuu
karaa isa macarashaa kana jechuudha goo bakka jookaa tuquudhaan koonii gurrachuu dandeessu kana irraanfachuu hin qabdanu bakka goo jedhu kana yeroo tuqxan dhugaa dhuftanii jirtan amma jechuudha goon suni fakkeenyaaf dudduubatti deebi'ee isin agarsiisu. Fakkeenya dudduubatti deebi'ee isin agarsiisame dudduubatti gaa riiwordii keessan ni seettu jechuudha riiwordii keessan seentanii kabraa dhiiftanii tuma nama affeertanii gakaatanii riiwordii irraa yeroo seentan gaa riiwordii ka jedhe eega seentanii erga tuqxanii gaa kutaa lamaffaa akkaawuntii veriifaayiif eeguu godhatanii kaatanii karaalee isin kooyinii hedduu itti argachuu dandeessan inni kuni daqiiqaa 15 yoo naxxanii laayiviin jala nama jala teessan kooyinii 200 argattu jechuudha daqiiqaa 15 nama jala xanii taa'uudhaan foonii 200 argattu jechuudha namni isin jala teessanuu asumarratti nama jiru asirratti dhalaadhaaf dhiyee jiraamti kun hundinuu warra laayiviirra jiru namoonni kun namoota laayiviirra jiru kooyinii namaa kennanii jechuudha jirru kun tokkoon jaarra tuquudhaan gaa fakkeenyaaf tokkoon jaarra yeroo isin tuqxanu isin naqa laayivii fakkeenyaaf erga tuqee hin jiru mana galchaa kajari dubbatan dhagaamuu hundaa sagaleen jira lan immoo jarri nu haala itti kooyinii argattanu isiniimu sanduuqa lama jira kasiin guyyaa guyyaadhaan kooyinii irraa guurrachuu dandeessan akkaawuntii yookaan piroofaayilii jira fooloo gochuudhumaan achi jalatti isinii waan jirri jedhan afaan amaaraatiin afaan oromootti hedduu jiru dhaggeeffachuudhaan yoo kooyinii walitti qabachuu dandeessu kooyinii asirra jiru kana walitti guurrachuu dandeessu jechuudha yoo daqiiqaa 15 jala jirtan foormii kooyinii 200 ol argachuu dandeessu jechuudha jala laayivii jarri jiran sana jala teessanii waan jirri jedhan yoo dhaggeeffattan deeqaa 15 ol yoo dhaggeeffattan kooyinii 200 ol isinii kennaa jechuudha. Kanaafuu asirratti kooyinii kan keessan gaa guddifachuu dandeessu doolaarallee karaa hammaa isin agarsiisan argachuu dandeessu hamma akkaawuntii keessan veriifaayiif gootanii eega kaatanii veriifaayifii gootanii akkaawuntii keessan kooyinii asirratti walitti qabuu dandeessu jechuudha. Kooyinii kana gara doolaaraa haalatti jirtan gaa kutaa ittaanu keessatti isin agarsiisa. Ammoo garuu akkaawuntii akkuma isin himee namaa invaayit gochuu namaaf liinkii ergitanii akka namni dhufee itti fayyadamu gochuudhaan hundi keessanuu hin dagatanaa isin jira kana yoo gootan poppoo laayivii kana irraa kooyinii yookaan doolaara baay'ee argachuu dandeessu isin jira namoonni akka dhufanii seenan akkuma nama an invite sin godhee yookaan liinkii isin ergee jedhe isinis liinkii koppii gootanii ID keessanii yookaan sababa keessanii namni dhufee yoo seenee jedhe doolaara argachuu dandeessu isin jira haala kanatti fayyadamaatii gaafii qabaattan waa'ee kanarraa komentii na barreessaa telegiraama jalatti akkasuma viidiyoo jalatti komentii na barreessuu hin dagatanaa waan isin galuu dee'u jiraate jechuudha waa'ee poppoo laayivii irraa waan isin galuu jiraate komentii na barreessaa kutaattaan hanga walitti dhufutti nagaan tura.